Nu boo'ichaan beekamna. Ergan xiqqoof baree eenyummaa kiyya beekee. Utuu ta'e kanan jedhu waan tokkon na beekee. Wayyoo nan badee jennee awwaara kaasuu malee. Iccitii walii beekuudhaaf laanneen beeknu dabaree. Xiqqaa gaarii kalaqu hanga humna isaa kaatee. Fagootti achi jibbina akka waan foon keenya kutee nyaatee. Gaafa lubbuudhaan jirru osoo wal jabeessine. Hodhuu jenneen deebinu duratti wal geessinee. Eeyyee namni jabaadhuudhaan nan bitaaf mirga isaa laalee. Filannoo biraa maal qaba dacheedha sokkuu malee. Nuti gaarummaa walii suuqa keessa fannisnee. Nuudaa walii faarsuudha maqaa walii salphisnee. Jabduudhaan jabduu jennee kunuunsinaan nam jabaa. Namni waan abdii kutee du'a filatuuf qabaa. Ni beekna kana maras kuufannee garaa qabna. Nu garuu akka addunyaatti boo'u qofaan beekamna. Maal godhu akkamii yaalu wanti godhanoon jiru. Addunyaan silas fixeensaan hagaan boqodhu jiru. Dalago ijoba keti dalago bilang kauna lago dalago ananya tu giftiko bone Ay jarra tokko dalago utuu dadhabeen kufin maaddii dhiyaateefis nyaatee garaatti hin quufin kaayyoo koon galmaangaa halkaniif guyyaa yuusa muummee qaxxaamuree dachaas gadoof buusa harmee koon gammachiise jedhee Obboleettiin keenya guyyaa muraasa dura akka isheen boqottee hundumti keessaniyyuu beektu. Egaa harmee ishee gargaaraa kan ture booniidha. Egaa nunis immoo wanta dandeenyuun harmee keenya kana jajjabeessina jennee magaalaa Naqamtee irraa kaanee Wallagga Lixaa Dongorootti argamnee jirra jechuudha. Kan keessan eenyudha? Tulinee Naggasaan jedhama. Tole isin harmee booniitii? Harmee booniitii. Erga abbaan isaanii du'e waan uffadhu hin qabu, waan uffadhee rafuu hin qabu, waan uffadhee deemuu hin qabu, milukkatti waan hin kaa'adhu hin qabu. Mana namaa kee deemee mimmixa dafaqoon dafaqaa qansiraan hojjedhaa hoolaa qixxee bitee faantissa. Ijoolleen koo harka namaatti hin galin jedhee mana namaatti hin galin jedhee. Booneen koo kutaa jaha barattee amma yoomitti asii wajjin rakkadhaa. Inni ijoolles na gargaaruu didee maqaan koos keessa dhibee amma siijii yoomitti rakkadheettee buleetti ishee Naqamteen jirtiyyuu Naqamteetti na harkaa baatee sokkite. Naqamteen utuma jireessii achi as sababbartuu. Mana keetaa ullee hin qabu. Yeroo bokkaan roobu immoo biddeen tashan dhibbu. Kumburaa raamoon baachinitti gadi bubuudha. Mana bukkee dhaabatanii xilaata qabdee ijoolleen koo kanaan guddisee babbaan isaanii jireenya akka kanaa miti. Horiin akkamaa birriin akkamaa irraa qabne birriin hin jiru yeroo sana midhaan jira malee immoo yoon qansiraa hojjedhe malee waan jiru qansiraa yeroo sana ammoo birrii tokko mimmixa namaa dabaqu saantoo shabba'i mimmixa namaa dabaqu. Dukkanaa rakkadhu. Bishaan kun Naqamtee baatee Addis Ababa galtee. Erga Addis Ababa galtee harmeen koo amma yoomitti harka namaa keessa deemti. Mana namaa keessa deemti jettee. Iyyeen asfaaltiirra teessee caammaa namaa xaladde. Maqaa deebifamee qabu jettee bishaan koo gadhees gaarii isaati. Suutuma jira tasgabbaa taasaa shaayyoo koo. Ayyoo. Tasgabbaa shaadha koo. Maqaa guddaa fudhattee bishaan koo waa hin hojjenne hojjettee jiraatte. Waaqayyo guyyaa qiniisaa eegee keessaa lakkina keessaa gaafa ishee baase. Wayyaa gaarii biddeetti buusuutti kaate. Shaashii gaarii biddeetti buusuutti kaate. Caammaa gaarii biddeetti buusuutti kaate. Qoraan akka durii isaan guyyaatti 3-4 kan namaatti geessu qoraan falaxuu nan dadhabe garaachi natti ka'e kaleen na dhukkube. Amma kana booddee rakkattu ansii jira ronjoon jette qoraanis hin baatin maqaan hin balleessin maqaa keenan jijjiiraan jette. Yoo.
Ayoko tasgabbashi tasgabbati tasgabbashi Kuma kana karaayeen fayyee karaayeen gargaaraan iddoo isheen hin jiru ta'e yoo namni dachee keessan jira biyya lafaa kana gubbaan jiru mana guddaattan galee maa'ee koo jettee si waa mana bira dhufta jettee isheen eega warra isaanii wal agarre malee mana waliin nanne. Wayyaa boonee koo karaa natti cufameem giiftii koo. Ayoko Natti cufameem giiftii koo gargaarsaa tokko hin qabu giiftii koo hundee tokko hin qabu giiftii koo kan na ilaalu hin qabu. Owwaalchishee kun owwaalamteetti siidaan isheen muka ijaaramuun barbaadaaf lafa owwaalchishee siidaa isheen barbaada. iddoo awwaalcha Iddoo owwaalchishee siidaa isheen barbaada. iddoo awwaalcheetti siidaa ishee. Isin jajjabeessuuf ishii akka isin boossaniif miti. Guyyaa kana hundumaa bu'aa turtanii nun immoo akka ijoollee keessaniitti isin jajjabeessuu dhufne. Nuni Atis Namaa Faawundeeshinii jedhamna. Namoota rakkoo garaagaraa keessa jiran gargaarra. Booniin karaa keenyallee nama baay'ee gargaaraa turte isin duwwaa miti. Nun immoo haadha boonii dhannee dubbisuu qabna jennee yaadne maallaqa muraasa immoo isinii qabannee dhufne. Waanuma tokko tokkoof waan isin amma yaaddaniif siidaafis waan ta'a jettanii yaaddanii waan tokko tokkoof isinii qabannee dhufne. Kuni birrii 100 fi birrii 50 dha. Caalaa olaanaa obboleessi jedhamu qarshii 100 isatu isinii ergee. Qarshii 50 immoo nutu Atis Namaa Faawundeeshiniitu itti isinii daballee walii galatti 100 fi 50 isinii finnee jechuudha. Akka boossaniif miti maayyoko nu isin jajjabeessuu fedhashee. Ne ummati Oromoos isin gargaara. Gargaarsi isin barbaachisa. Boor rakkachuu dandeessu. Tolee gargaarsi gatii isin barbaachisuuf kan isin finne. Ishi kanaafuu jabaadha isini. Egaan akkuma isin argaa jirtanii amma saayidii kanatti isaanii gadda mucaa isaanii irra jiru baay'eetti dhaga'ame. Kana qofallee miti kaleessa dheengadallee baay'ee dhukkubu isaanii. Amma immoo nuyi gaafa haala isaanii ilaallu gargaarsi baay'ee isaan barbaachisa. Maaliif akkuma isaanii dubbatanii kan isaan bukkee dhaabbataa ture kan isaan gargaaruuf fira lammii tokko illee hin qabanii boonii qofadha. Amma immoo iddoo isheen jirretti immoo gargaarsa namoonni biyya alaas biyya keessaa jirtanii adaraa harmii kana bukkee akka dhaabbatan isiniin jenna. Akkaawuntii isaanii asirratti isinii maxxansina. Namoonni iddoo garaagaraa jirtanii isa dhugaa dubbachuuf booniin kanaan dura namoota baay'ee karaa keenyallee gargaaraa turte. Karaa namoota biroollee namoota dhukkubsatan namoota rakkoo keessa jiranii fi waan humna ishee gochaa turte. Egaa isin immoo haadha boonii akka gargaartan adaraa isiniin jenna. Waaqayyo waaqarraa deebi'ee isin haa eebbisu isin haa gargaaru waaqayyo. Allamee isaa hundumaa carraa akkasii mana keessan hin galchiin. Carraan akkasii mana keessan hin galin. Waaqayyo waaqarraa deebi'ee isin haa eebbisu gooftaan. Naannoo keessattuu biyya keessattuu carraan akkasii hin qaqqabamin. Isiniin immoo waaqayyo jibbina akka waan foon keenya kutee nyaatee gaafa lubbuudhaan jirru osoo wal jabeessine hodhuu jenneen deebinu duratti wal geessinee eeyyee namni jabaadhuu dhabnaan bitaaf mirga isaa laalee filannoo biraa maal qaba dacheera sokkuu malee nuti gaarummaa walii suuqa keessa fannisnee mudaa walii faarsuudha maqaa walii salphisnee jabduudhaan jabduu jennee kunuunsinaan nam jabaa namni waan abdii kutee du'a filatuuf qabaa ni beekna kana maras kuufannee garaa qabna. Anamman kanan jechuu barbaadu hundi keessan kanatti argamtanii ulfaadhaan isiniin jedha. Erga dheengaddaati erga mucaan kun miidhamte kaastanii amma hospitaalaatti amma gaggeessaatti aga biyya isheetti geessitanii hanga wanta hundumaa godhametti kan ammaatti duukaa jirtan ulfaadhaan jedha. Kan itti aanu guyyaan irraa guyyaa akkuma beekamu guyyaa 5 isheedha. Jaalala isheedhaaf qabnuuf quuqama isheedhaaf qabnuuf hundi keenya iyyuu asitti argamneerra. Kan haalli mijachuu fi didee hojiidhaan iddoo garaagaraa deemanii asitti hin argamnee fi isaaniidhaan egaa akka goonuu hin qabnu rakkoo hin qabu. Anamma kana naasa'u dhugaan mucaa kanaa itti deemamaa jira ammayyuu. Eenyuyyuu biraa namne eenyuyyuu barbaadaa jira. Qaamni mootummaas ta'ee qaamni dhuunfaas ta'ee dhugaa mucaa kanaa haqa mucaa kanaa barbaadaa jira. Miidiyaa irratti namni kamiyyuu be'ee naasaa akkuma naasee dheengaddaa haaseen ture. Sooshaal miidiyaa jechuun digriidhaan waan sii laatamu miti. Wanta ofii keedhaan uummattee foolooyirsiin keessi guddatudha jechuudha. So abbaan argee miidiyaa banatee laayivii mataa isaarra taa'ee tiiktaakii dhuunfaa isaarra taa'ee
mucaan akkas taate booniin akkas taate dhugaa isaanii fidaa jennaan fiduu didanii akkas gochaa jiru iddoon itti deemamaa jirullee hin beekamu amma kaasaa murtii erga dheengaddaati hundumti keenya yoo beennaa kan nu baruu qabdan hundumti keessanii guruupiin uumame tokkoyyuu hin jiru akka kootti kun har'a akkuma argaa jirtanii kan booniin jiru kan joosiin jiru nuyi dhugaamaaf dhaabbanne iddoo kana dhugaamaaf jirras iddoo kana lafa kana dhugaanaaf dhufnee dhugaa barbaachas dhufnee so kanan isiniin jedhanii dhugaan qama kanaadhaaf hundumti keessan arrabsamaa turtanii isin dhaggeeffachaa turre isin ilaalaa turre hundumti keenya iyyuu so keenya nuuf barbaadamu dhugaan obboleettii 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 keenya nuuf barbaadamu